Fayyata kabajamoo Jaaldaawud Ibsaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo kabajamtoota bu'uuressitoota Adda Bilisummaa Oromoo kabajamtoota abbootii gadaa jaarsolii biyyaa kabajamtoota dhaabbilee siyaasaa irraa affeeramtanii asitti argamtan kabajamtoota uummata Oromoo bakka hundumaatti argamtan qeerroowwanii fi qarree bakka kanatti argamtan baga nagaan asitti wal agarree baga nagaan iddoo kanatti argamtan isiniin jechuun barbaada. Dhaabni nuyi har'a gaaddisa isaa jalatti wal geenye kun dhaaba qofa miti. Dhaabni har'a asitti wal ga'uu keenyaaf sababa ta'e akka Oromootti gurmoofne mirga keenya akka falmannuuf dhaaba sababa jalqabaa nuu ta'edha. Kanaaf madda sabboonummaa keenyaati. Ija keenya yeroo banatin turretti akka dhaabaatti adda durummaadhaan seenaa Oromoo keessatti akka dhaaba siyaasaatti ijaaree sabboonummaa Oromoo, daangaa Oromoo, seenaa Oromoo, afaan Oromoo, eenyummaan Oromoo maal akka ta'e dhaaba agarsiise hangafa dhaaba keenyaati galatoomaa isiniin jechuu barbaadu. Dhugaamatti namoota bu'uura san keessaatii namoota muraasa iyyuu haa ta'an malee asitti arguun keenya baay'ee gammannaa. Kanneen akka Xahaa Abdiifaa, Dr. Taaddasaa Eebbaafaa asitti arguu kootiif baay'een gammadaa. Waaqayyo baga umrii dheeraa isinii kenne galatoomaan isiniin jedha. Isiniin ija banannee isiniin as geenye baga jiraattan ittiin jechuun barbaada. Kanneen hafanis qabsoo kana keessatti wareegama guddaa baasaa kanas ga'an sababii adda addaatiif har'a kanas hin jirre jaalleewwan keenya otoo as jiraatanii attam gammanna turre. Garuu yeroo nuti hundumti keenya asitti wal geenye wal faana ayyaana guddaa tokko kabajnu yeroon isaa fagoo miti jedheen abdadha. Kanaaf Rabbi nu gargaara. Akkuma sila kaa'ameen dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti qofa miti kan ilaallee har'a akka dhaaba siyaasaa tokkootti kan wajjiniin hojjechaa jirru kanis immoo tumsa walii kennaa jirru jechuudha. Kun maal yoo jenne dhaloota qubee har'a as jirtan kana qubee isin ittiin baratanii ittiin as geessan kana bu'uura isaa buusee waggaa 27 dura waggaa 26 dura isiniin kan ija isinii qaree kan nama isin taasise eenyummaa keessan isin barsiise hunduma keenyaatiif kan karaa nuu saaqee dhaaba kana waan ta'eetiif akka hangafa keenyaatti wajjiniin hojjenna. Akka abbaa keenyaatti kabajna. Namni tokko abbaan isaa maal isa ta'u maal, haati isaa maal isa taatu maal, abbaan isaa hin jaallata, haadha isaa hin jaallata. Abbaa isaa irratti yoo qeeqi qa'ee yoo uleen itti darbatame eeboon yoo itti darbatame hin jaallatu. Nullee akka dhaabbilee siyaasaatti warri isaan irraa maddine warri isaaniin booda xurree isaan nuu bananiin adeemnee kanas geenye kabaja guddaa isaanii qabna. Ammallee gara fuulduraatti wajjiniin hojjechuudhaaf hawwii guddaa qabna. Tariitii maaltu beeka? Yeroo itti aanu bakka kanatti yeroo wal arginu akka dhaaba adda addaatti taanee otoo hin taane akka dhaaba tokkootti walitti baqnee iddoo kanatti wal argina ta'a. Filannoon fuula keenya dura jira. Akkuma Jaaldaawud sila kaasan biyyi kun keessumaa Oromoon eega cabeen asi mootummaa mataa isaatii qabaatee hin beeku. Ka isa saamee deemu malee, ka isa dhiitu malee, ka isa hacuucu malee, ka afaan isaa balleessu malee, kan eenyummaa isaa balleessu malee mootummaa kooti ka jedhu hagammaatti bu'uurfatee hin beeku. Garuu ji'a ja'a booda dhugaadha isiniin jenna. Ji'a ja'a booda dhaabbileen Oromoo walii gallee mootummaa daangaa Oromiyaa kabachiisu, seenaa Oromoo kabachiisu, eenyummaa Oromoo kabachiisu, mataa isaa ol qabatee akka inni deemu kan taasisu mootummaa mataa keenyaan dhaabbanna kan jedhu abdiin qaba. Maqaa Oromootiin daldalaa, maqaa Oromootiin waan meeqa hojjetaa. Imaanaa isaanitti kenname gananii nuun barbaachisu sabboonummaa nuun barbaachisu jedhanii dhiitanii karaa irratti gatanii salphinaaf dabarsanii kan kennan jiru. Yeroo iddoo kanatti lammata yeroo wal agarru mataa keenyatti mootummaa mataa keenyaa qabaanna kanaaf daddaa.
akkuma sila ka'e dhaaba adda bilisummaa Oromoo wajjin wantoota hedduu wajjin waliin hojjechaa jirra. Sirna federaalizimii irratti eenyu wajjin illee araarama hin qabnu. Sirna federaalizimiitti kabuu yoo jiraate daangaa amma jiru kana nan diiga yookaan akka durii sanitti hin deebisa kan jedhu yoo jiraate abadan hin danda'amu. Kana warri firaas warri diinaas dhagahuu qaba jennee yaadna. Kun ifa ta'uu qaba. Kanaaf kanarratti addi bilisummaa Oromoo ejjennoon ni qabu waan beennuuf nus akka Koongireesii Federaalawaa Oromootti ejjennoon keenya kana wajjiniin tokkodha. Wajjiniin hojjenna, wajjiniin qabsoofna. Waa'ee afaan keenya, waa'ee seenaa keenya, waa'ee eenyummaa keenya, waa'ee aadaa keenya irraa eenyuu wajjiniin illee araarama hin qabnu. Kanaaf dargaggoonni kun warras jirtan wanni isin jabaattanii irratti hojjechuu qabdan tokkummaa keessan eeggadhaa. Ammaan booda gara filannootti wayita deemaa yerootti siqaa deemnu gidduu keessanii ta'u kara kaasuudhaaf jeequmsa kan kaasuudhaaf ati ilmaa baluute ati immoo gama sanaa dhufte ati bishaan sanaa dhufte ati immoo kana dhuddee guddatte kan isiniin jedhan illee isin gidduutti ka'uu danda'u. Isaaniin jabaadhaatu ofirraa ittisaa. Warra gandummaadhaan amantiidhaan adda addaan isin qooduu warra barbaadan booddeetti warra isin deebisuu barbaadan irraati jabaadhaatu of eeggadhaa. Maallaqaan illee kan isin bituu barbaadan jiraachuu ni danda'u. Maallaqicha fudhadhaa kiisii kadhadhaati garuu sagalee keessan immoo uummata keessaniif kennaa. Maallaqi suni eessaayyuu hin dhufne abbaa keessan irraa qotee bulaa isa ofiisaatii waan nyaatu dhabe garuu gabaa baasee isaanii kennu irraati dhufe fudhadhaa waan argattan. Garuu immoo alalfatanii gara firaatti galagalanii liqimsu jedhan mitiire akkuma kana isa fuudhaa kaadhaati sagalee keessan immoo dhaaba keessaniif kennaa. Kanuma. Kanaatiif amma warri Finfinnee keessas warri jiraatan guutummaa Oromiyaa keessa yookaan Itoophiyaa keessa warri jirtan umriin keessan waggaa 18 ol warri taatan waraqaa eenyummaa fudhadhaa kiisii kaadhaa. Isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessan naqaati galmeeffamaa. Galmeeffamaati isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfadhaa. Yoo kana ta'uudhaa baate amma salagaa nu bituudhaaf jira. Maqaa keenyaan kan daldalu hedduutu jira. Kanarraati of eeggadhaa. Wanta nu isiniin jechuu barbaannu inni dhuma waa'ee daangaa keenya, waa'ee afaan keenya, waa'ee eenyummaa keenya, waa'ee Finfinnee, waa'ee eenyuunsa jedhan. Kun hundumtuu kan inni hiika argatu sagalee keenyaan mootummaa mataa keenya yoo hundeeffanneedha. Kanaatiif itti jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf iddoo kanatti dhaaba adda bilisummaa Oromoos haa ta'u dhaabbilee biraa maqaa qofaan otoo hin taane dhugaadhaan uummata Oromoof warra hojjetan hunduma isaanii wajjiniin hojjechuudhaaf fedha guddaa qabna hin barbaannas. Kanaaf sagalee keessan yoo feetan kaafaa'uuf, yoo feetan paabaa'uuf, yoo feetan abaa'uuf abbaa feetaniif kennaa. Oromoo duwwaaf kennaa. Warra maqaa Oromootiin daldalu warra isin gurguraa isin saamaa as ba'e har'allee isin saamaa jiruuf sagalee keessaniin kenninaa. Gaafa sana qabsoo isin itti duutanii itti abaaramtanii intarhaamuu jedhamtanii ittiin qorqalbiin keessan akka cabu taasisamaa as ga'e kun kana gaafa sana hiika argata. Kanaatiif dargaggoonni keenya tokkummaa keessan eeggadhaa. Olola isin gidduutti oofamuu danda'u irraati of eeggadhaa. Hangafoota keessan kabajaa. Qophii filannoodhaaf qophii abbaa mirga keessanii ta'a fayyaa ta'a galatoomaan isiniin jechuu barbaada.